Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo gaarii fi odeeffannoo ajaa'ibaa tokko sinii qabadhee dhufe odeeffannoon qabadhee dhufe maal jechaa kan jirtanii fi artistiin keenya jaallatamaa beekamaa akkuma viidiyoo as fuulduratti argitanii artistiin keenya jaallatamaa kan ta'e artistiin Andu'aalem Gosaa muuziqaa haaraa sagalee haaraadhaan gara uummata isaatiitti dhiyaatee jira jechuudha. Akkasumas artistiin keenya beekamaan kun yeroo darbee artistii sirba haaraa bilillee jedhullee gadhiisee ture. Akkasumas sirbichi baay'ee vaayiraalii ba'ee ture. Gara miliyoona 10 siqee ture jechuudha. Amma immoo sirba haaraadhaan dhufee jira jechuudha. Sirbi kunis seenan kan jedhu yeroo dhiyootti chaanaalii masaa Andu'aalem Gosaa kan jedhu irratti kan gadhiifamu ta'a jechuudha. Egaan daawwattoota keenya isinirraa kan eegamu immoo dhattanii chaanaalii isaa subscribe gochuu fi akkasumas hundumti keessanuu warroonni kana jala jirtan viidiyoo kana like gochaa akkasumas subscribe nuu gochaa viidiyoo kan biraa illee check godhaa badhaasa garaagaraa illee badhaafamuu dandeessu isiniin jenna. Akkasumas viidiyoo kana illee fuudhaatii sheerii garaagaraa chaanaalii qabdan irratti share godhaa. Egaan daawwattoota keenya gara Andu'aalem Gosaatti yommuu deebinu artistiin keenya Andu'aalem Gosaa baay'ee jaallatamaa fi afaan Oromoo guddisuu irratti artistoota gahee guddaa taphachaa jiran keessaa isaan tokko jechuudha. Egaan artistiin keenya kun yeroo baay'ee sirboota baay'een buraan gahee jira jechuudha. Akkasumas immoo yeroo dhiyeenya kana sirba haaraadhaan dhufee ture bilillee kan jedhu sirbi isaa sunis baay'ee vaayiraalii ba'ee ture jechuudha. Akkasumas sirba haaraan kun immoo baay'ee kan namatti toluu fi yeedalootaa fi walaloon isaallee baay'ee kan bareedaa ta'edha jechuudha. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon har'a qabadhee dhufe kana ture. Hundumti keessanuu akka dhattanii chaanaalii Andu'aalem Gosaa subscribe gootanii yeroo dhiyootti guyyaa 2 yookaan 1 gidduutti hin gadhiifama jechuudha. Sirba kana hawwiidhaan eegaa irra hundumti keessanuu warra hawwiidhaan eegaa jirtan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessan isiniin jedha. Galatooma. Meedoya walala benu temana zibude tangala meedoya walala benu